daawwanii hordoftoota keenya YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo isin akkam nagaadha miti warroonni geenye YouTubeudhaan maatiin taane maatii taa'ii subscribe godhaa viidiyoo kiyammoo laayikiidhaan jammaraan isin jira jajjabeessuun keessan akkuma itti fufettaa ta'u jechuudha. Innaa har'a waan isinitti agarsiisu keessa kee argitanii jechuudha. Innaa kushiina keessatti waa muraan oolii jechuudha. Intani immoo uffanne jechuudha. Anjala dhummoo dhugaa rabbisa sana uffatanii hojjechuu jechuudha. Innaa keessa koo keessatti ni nasa seenee jira jechuudha. Kan ammoo haamtuutu na mure jechuudha. Seenaa qaba jechuudha. Haamtuu yeroo lama na mure jechuudha dhugaa dubbachuudha. Innaa keessa koo keessa seeneen ayyala qoshashee jira jechuudha akkuma argitanii. Amma jechuudha ijuma keessan duratti jechuudha wanta daqiiqa 10 10 ደቂቃ ብቻ የምትፈጃ እና ጥርሴን አልኩት ተወኝባት ግን አረ አማርኛሽን እስከግየኔ ማር እንዳይደለ ደቂቃ 10 ከሰተ እናንተ ፋነ ያላበደቹ ግን ላይፍ ማለት ሊፍ ከን ኢሴ አፋን ማርፋራች ራፍቻ እንደረ ጨሪሽ ድሮ ጀቹዳ እና dhugaa abbeechuudha amma daqiiqa 10 keessatti akkamta kana tsaddaadhu jechuudha dhugaa dura afaan amaariffaan jedhan ture yommuu mocharii ishee raafachaa jira maaliif nama taasisa osin jiru waan ta'eef jechuudha. Innaa innis maaliidhaan yoo jettan jechuudha soogiddaa fi ina loomii jechuudha loomii gimmaasha kana bichaa nageechi jechuudha kanaanan maalatee qeensa koo kan as keessa darbitanii dhugaa waqaa jechuudha. Keessa nasiine maalatee itti dhosootaane qalamii isaatu narratti fi jechuudha. Intini wayita muraa oolii jechuudha akka goommanaa jiru tokko san muraa ture kushiina keessatti innaa fuulli harki koo badee jira jechuudha. Innaa bishaan immoo kinoo asitti qopheeffadheen jira jechuudha bishaan lama. Akkasuma immoo saamunaa kan ittiin dhiqadhu qopheeffadheen jira jechuudha. Saamunaa fi harkaa jechuudha. Innaa kazzaan baala baalizeen dibadda jechuudhaani. Innaa kana amma soogidda kiyya bishaan asitti qopheeffadhe kanatti soogidda kana gadha jechuudha. Immoo wantani tanna itaan minimmaan kaminaan waan isin barbaachisu jechuudha. As keessa ni teechistu jechuudha. Loomii immoo akkasitti itti godhatanii kazzaan baalaa bishaan kanas godhadha. Maaygaadha kana gadi qabneedha. Innaa asitti egaa loomii keenyatti cuuffannee dura soogiddaatti naqanneerra waan ta'eef kazzaan harka keenya keessatti ashaana jechuudha. Akkamitti isin dabarsita akka kaameraa majara akkaaf jedhee rogoorratti. Qoomee kaameraan sirreeffadha. Kinooti jechuudha akka kanatti shukkuumada jechuudha. Kanatti shukkuumee kanaanis keessa qoosa kootirratti warsoo giddilleetti jira waan ta'eef asirra xiqqoo ishee soogiddaa sitti godhadhu jechuudha. Akkanatti bareedu inni wajjin mallaallaka waan inni fakkaatu dhugaa waggaa jechuudha. Warroon akka koontiin uffatni jechuudha. Namti xiyyaleen fidduun nante waan kana waan akkam beeku jechuudha. Kan yeroo malatti qulqulleessu bichaa naaf fiddi jechuudha malee isa kana baay'een fiddu jechuudha. Hojjedhu harkumaan jetti jechuudha. Deebisi warroonni korodeksi maali isaan faamilishaa dhibtan jechuudha. Harki keessa warri isin ilaa ciccite sababa ajaaksii maamila kanaaf amma ani ajaaksii yeroo lafa sagalee kana of akkuma godha kaya abbaa mindano yeroo lafa faa qulqulleessu jechuudha. Ajaaksii xiqqeessee itti hin godhu jechuudha. Namitti yoo ajaaksii sirriitti itti hin goone dhugaa rabbi jechuudha. Manni yoo ajaaksii jenne bakka qirishii jedha jechuudha. Baay'iseen itti naqa jechuudha dhugaa rabbi maaliif bakka akkasitti jaalatti shittaa jechuudha kayaa oqa. Akkuma amalaatti wajjin buluu mitiire innaa akka kanatti godhee tananii jechuudha. Argitanii innaa akka kanatti godhee akkasuma immoo loomii kiyyaan illee riguu qopheessuu jechuudha. Akka kanatti gana godhadhee waan reedhee
daqiiqaa 10f nan teechisa jechuudha. Asuma harka koo maradhiin ta'a. Yaa bishaan waan ta'eef silkiillee dogoggoruu hin danda'u jechuudha. Inni akka kanatti warri harki keessan sin jalaa tabalaashee akka koo kanatti intini daladhaa jechuudha. Warri immoo xifirii guddisuu jaalattan guddifadhaa qaba. An akka koo kana warri jaalanni malee ani jaaladhu xifirii guddisuu. Inni isheenis naan guddattu. Anis hin guddisuu jechuudha. Nahin akka kanatti anan shukkuma jira jechuudha. Ammaanuu intiniin isaa an akka goommana tokko muraa ture jechuudha. Inni keessa koo keessatti gadi na seenee keessa malkina jalatti jire ture jechuudha. Inna barruu kiyya kana faa jechuudha. Inna seenis akka kanatti akkana godhadhaati. Akka kana argitanii. Nagana namni tokko mana keessa bakka dhiqataaf deemanii dhiqatu jiru jechuudha. Isin immoo manuma keessatti waan argatta wantoota mana keessan keessa jiru loomii macheen dhabama jedhu soogiddiin dhabama hin jedhu. Kaza loomii yoo ta'e salaaxa dhaafaa jedhanii fidanii warri arabaa soogidda yoo ta'e silaa isinii jedhaniiti miti. Akka kanatti shukkuun midhaayii loomii immoo yeroo kana fa'aa muqatiidha waan ta'eef yeroo dhiqattan lafa keessanis ittiin dhiqadhaa jechuudha. Loomii gimmaasha ishee asaas kana jechuudha. Yoo ittiin dhiqattan dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko ariifidha jechuudha. Ingilizii amma shiittuu jechuudha. Keessa ba'ee jira dhugaa dubbachuudha. Amma akka kanatti ana daqiiqaa 10 ittiin ta'a jechuudha. Walitti deebina immoo booda dhiqadhee warradhee waan akka maal akka fakkaatu isiniin jedha hordoftoota koo. Amma sanitti nagaadhaan tura. Hordoftoota koo keenya waliin deebi'an jira jechuudha. Daqiiqaa 10 guutee jira. Innis immoo goggogee jira jechuudha. Kinoota akkuma argitanii. Inni kanneen yoo bishaan inni lolaanni garuu inni kun immoo gurraacha warra qabdan jechuudha. Isa kanallee amma balleessuudhaaf na yaala jechuudha. Viidiyoo gaafan isaa hojjedhullee isinitti nan agarsiisa isiniin jedha. Yaa wani sagalee kan xiqqeessitu mana naasaa tokko sagalee ol kaasee haasa'uu hin danda'u jechuudha. Maatiin mana jira. Lammaffammoo anis immoo akka namaa kana iyyee haasa'uu hin danda'u jechuudha. Dhugaa rabbii maaliin beekama akkasiin qabu. Akka namni sagalee ol kaasee iyyuu kana haasa'uu hin danda'u jechuudha. Irraa isin miidhagu jechuudha. Suutuun suutaan naasaa jechuudha. Annaa kennuuti akka kana egaa godhadhee waan raddeen booda amma jechuudha. Bishaanitti lollaadha jechuudha. Mee furaan lolla'in jechuudha. Kazan booda malatti isa wajjin agarra. Inna qalamillee hin fayyadamina jechuudha keessanuma keessan. Keetumaan keeti jedhaan ishee. Nafalee waan biraa akka hin fayyadamne ishee. Uumaa saniin godhu dhugaa rabbi aartiin jechuudha. Keessanumaan boona jechuudha. Warra ofitti keessa namni lattaftanii. Suma mana warra akkasii sun halkan oduunatti dhufee na sodaachisa. Na sodaachisa. Bishaan immoo asitti qopheeffadhu jechuudha. Bakkee namni jiru shintireetii bakkee harka dhiqatan nagar hin jiru jechuudha. Akka kanatti godhadhee waan raddeen booda. Argitanii horiimaa tokko keessan qabdu jechuudha. Kanuma uumaan kiyya na uumeen alatti jechuudha. Banagarachi jechuudha. Qeessituun qeessitu qishoon tuni haamtuu yeroo lama si'a lama nama jechuudha. Dhugaa si'a lama gargar nama jechuudha. Tokko yeroon kutaa jaha baradhu. Amantarii baradhu kutaa jaha. Kenoo kan mana barumsaatti haamtuu fidaa koota mana midhaan haamtanii midhaan kan jedhan jira mitiire. Isa haamtuu fuudhee faazarii jala haamtuu hatee deebitu jechuudha. Ijoolleedhaan wajjin wal moromnu. Gazaan nanaa maduman jedhu. Otoman takka ishee muriina harka muree jechuudha. Isa lammaffaa irratti immoo ganama qormaata qabna jechuudha. Kaya warri baadiyyaatti guddatanii beektanii faazariin ganama ka'iitee ijoolleen dhiiramoo hin jiranii warri jiranillee nu bira hin jiran jechuudha. Katamaa ta'an waan ta'eef ana bichaatu jira waan ta'eef kayitoo horiidhaan gadaa muriinaan jira jechuudha. Aaree jechuudha. Gashiltee kinkii maaliif gadaa muriinaan jira jedhee aaree osoo agadaa sanii muree jechuudha.
Nama kun seenaa qabachuudha dhugaa waaqa dubbachuudha. Isaan akka inni faafuudhanii deemanii naashageen jechuudha. Akkana godhinaan jedhan jechuudha. Qax godhinaan jedhan immoo akka waan qumna garii godheetu mana akkanumatti hambisee bakkanumatti haftee jechuudha dhugaa rabbi. Innaa kinooti haasaasinitu waa isin dura. Kinooti akkasitti adda addeetti. Isinis harka keessan akka kanatti bareechifadha jechuudha. Kana waaqayyoon isiniif kennee ittiin boona jechuudha. Jechuudha ani jechuudha dhugaa dubbachuudha. Vaalsinii kiyyan dibachaadha. Vaalsinii kun afaa tursiisu obbo. Inna waan isin jechuu barbaadu jechuudha dhugaa hordoftoota gochuudha. Wanta waaqayyoon isiniif kenne jechuudha. Uumaa waaqayyoon isin uume keessatti tokko ittiin jedhina jechuudha. Ittiin saalfatina jechuudha. Dhugaa rabbi maal jenna? Waaqayyoon iyyuu nurra beekee jennaan wanta san nuuf godhe waan ta'eef wanta waaqayyoon nu uumetti immoo gaafa itti saalfanne gaafa fakkeenya namni tokko nama nu ol funyaan qabu yoo argine inni funya mureedha bakka gaafa wanta waaqayyoon na uume san itti saalfadhe waaqayyoon ati hin beektu anatu beekaa jechuudha waan ta'eef wanta waaqayyoon isin uume ittiin saalfatina itti boona jechuu barbaadetan jechuudha. Ani jechuudha amma furdoodhaa minim furdina kootitti si hin saalfadhu dhugaa rabbi hin saalfadhu maal jenna jaaladheeti miti waaqayyoon naaf kenne waan ta'eef fuunkinnatti kiyyaas waaqayyoon naaf kenne waan ta'eef waan tokkottuu hin saalfadhu jechuudha. Ittiin nan gammada malee abbaan kiyya samiirra waan na jaalate isa beekatu naaf godhe waan ta'eef ati akkasi naan goone ati akkasi miti jedhee minim wanta inni naaf kenne tokko saalfadhu jechuu barbaadetan jechuudha. Kinooti keessattuu akkasitti bareechifadheen dura galata waaqayyo akkasitti qaxxalatanii kan deeman sanirra kanuma ofiyyoo bareechifatanii shaggaadhan jedha. Viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa sabiskiraayib godhaa warri maatii naaf hin taane maatii ta'an na jajjabeessaa isin jedha. Anis immoo wantoota akkasii tana ariifachiisa kan taate sini qabaddeen luka isin jira. Kaameraa immoo baala kaameraan kiyya viidiyoo warra ziqqi jedhan yaalaa qabe jechuudha. Kan humnaa of falchaa isin jira hordoftoota koo baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa nagaa dannaaf turaayyuu.